Jalatumtoota keenya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kan kiristaanaa kan muslimaa kan waaqeffataa hundi keessan biyyi kun kan Sadam Kadir Ibrahim like share gochuun horee harawasaatan akka nu bira dhaabatan asuma waamichisneef godha. Har'an mana murtii obbo Jawaar Muhammadii fi Baqqalaa Garbaa fa'a dabalatee hidhamtoota galmee Jawaar Muhammad jalatti argaman namoota 24 warroota deeggarsa uffata keelloo uffatanii bayaniif mana hidhaa Qaallitti guuruudhaan Arbaa hidhamtoonni siyaasaa Oromoo obbo Jawaar Muhammad dabalatee galmee obbo Jawaar Muhammad jalatti kan himataman namoonni 24 har'a kan mana murtiitti dhiyaatanii sana sababeeffachuudhaan yookaan deeggarsa isaanii agarsiisuudhaaf qeerroof qarreewwan hedduu gama sanatti imalanii turanii haa ta'u malee poolisoonni naannoo sanaa dargaggoota hedduu hidhanii yeroo ammaa kana dargaggoonni suni buufata poolisii naannoo sanaatti akka argamanidha. Oduun achi nu ga'e kan ibsu namoonni naannoo sana turan akka ibsanitti haalli naannoo sana jiru gaarii miti jedhu. Egaa nutis sana jala buunee kan isinii dhiyeessinu ta'a. Egaa maddeen keenya akka nutti himanitti namoonni uffata keelloo uffatanii namni karaa sana darbuu yoo jiraate poolisiin ni qabaa jiran. Egaa haala achi jiru bal'inaanii booda kan itti deebinu ta'a. Kana malees oolmaa mana murtii maal akka fakkaatu abukaatota hidhamtoota siyaasaa Oromoo gaafanne waan isaan jedhanii kan walitti qabne isinii dhiyeessinu ta'a. Egaa ammasittuu akka nu hordoftan kabajaan isin gaafanna. Ammas irra deebii deeggartoonni hidhamtoota siyaasaa Oromoo uffata keelloo uffachuudhaan deeggarsa hidhamtoota kanaaf mul'isuudhaaf naannoo mana murtiitti argaman hedduun isaanii to'annaa jala oolaniiru. Akka namoonni achi gabaasanutti himannetti baay'een isaanii gara 20 akka ta'udha. Yeroo ammaa kana isaanis buufata poolisii naannoo sana jirutti akka argamanidha. Qeerroof qarreewwan kun deeggarsa hidhamtoota siyaasaa Oromoof qaban ibsuudha. Karaa nagaatiin ibsu malee wanti isaan raawwatanii hin jiru kan jedhan maddeewwan keenya. Egaa namni karaa sana darbuu hundumtuu qabame keessattuu namoonni keelloo uffatanii kan qabamanii hidhaman ta'uudha kan nutti himani. Haala achi jiru sana hordofnee kan isinii gabaasudha. Akkasumas oolmaan mana murtii maal akka fakkaatu abukaatoowwan hidhamtoota siyaasaa Oromoo gaafanne kan isinii dhiyeessinu ta'a. Ammasittuu wajjin turaa isinii jenna. Nagaan nu turaa malatti. Dhiyaatu yeroo ammaa kana hidhamuudhaan odeeffannoon gama sanaa nu ga'e kan ibsu dargaggoonni kun buufata poolisii naannoo ashama harka fuune kabajamtootaa fi jalatumtoota keenya hidhaa fi reebichi itti hammaatee jira. Mootummaan abbaa irree uummata keenya hidhaa fi doorsisa akka malee akka deeggartootaa fi wantoota jarri hin qabne fakkeessuudhaaf hidhaa fi reebichi itti hammeessee jira. Rabbiin hooggantoota keenyallee nagaan nu haa baasu. Du'aa'ee aamin jira. Namni hunduu du'aa'ee godha. Akka nu bira dhaabattan aan Sadam Kadir like share subscribe akka gootan asuma waamichisneef godha. Kan deewan gorree firra nu taraa kan nu mudate rakkoo teknikaati.